biyyoota garagaratti islaamummaa xaalayaan akka labsan sahaabota hedduu kun habashatti, kun ruumitti, kun fursitti biyyoota garagaraa keessaa islaamummaan akka babal'attuuf ergan. Biyya Faarisii mootii Kisraa bira akka dhaqu carraan Abdallaa ibn Huzaafaa geesse. Xaalayaa itti kennan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam, fuudhii mootii Faarisii Kisraan itti naa kenni, islaamummaa itti labsi itti yaami jedhan Rasuulli sallallahu alaihi. Xaalayaa nabii fudhatee maatii dhaqee haadha mana isaa ijoollee dubbisee waan Bismillaahi irrahmaani irrahiim والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك بقى ربين أمريكي سنقصتي أسين إسنقه سينا صحابة رادو بتاتوري صحابة نبي أرجي دجي faaya dachii tanaan rabbi bareeche ka gadaa gadoomni tole sayyida khalqi irraa sagalee bareedaa dubbii isaanii dhageette gurri isaanii isaan irraa dubbataa jirra. Guyyaa hardhaa sahabticha Abdallaa ibn Huzaafa as-Sahmiy irraa akka yaadannoo fi barsiisatti isin hima, ka dur beekuuf yaadachiisa, kan beeyneef immoo barnoota ta'a. Tacaalaw koottaa seenaa sahabticha kanaa qalbii dheebuu iimaanaaf sabaata hawwite dubbii sahabticha kanaa dhageennee iimaana haa dabalannu. Abdallaa ibn Huzaafan sahaabaa carraa guddaa argate. Mootii Faaris illee arguu rabbi isaa kennee mootii Ruum illee arguu rabbi isa waffaqe. Hijra irraa waggaa jahatti Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam sahaabota isaanii walitti qabanii, yaa sahaabaa kiyya, ani isin ajaja akka ummanni ambiyoota dura irratti wal dhabe narratti walin dhabinaa jedhan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Biyyoota garagaratti islaamummaa xaalayaan akka labsan sahaabota hedduu harka ka'e. Kun habashatti, kun ruumitti, kun fursitti biyyoota garagaraa keessaa islaamummaan akka babal'attuuf ergan. Biyya Faarisii mootii Kisraa bira akka dhaqu carraan Abdallaa ibn Huzaafaa geette. Xaalayaa itti kennan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam, fuudhii mootii Faarisii Kisraan itti naa kenni, islaamummaa itti labsi itti yaami jedhan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Xaalayaa nabii fudhatee maatii dhaqee haadha mana isaa ijoollee dubbisee waan jedhan gaafasan, الذاهب مفقود, namni biyyoota gurguddaa akka biyyoota Faarisii biyya akka Ruumii deeme dhabamaa jedhan. Achitti dhabama, hin ajjeefama ture, ka gale immoo rabbi najaa isa baase akka waan har'a dhalatetti ilaalla jedhan. Gadaan gadaa ulfaataa ture. Xaalayaa san fudhatee maatii nagaatti dhaammate. Deebinu wal argina, duunu jannatatti jedhee biraa tare. Biyyi Faarisii tun biyya fagoodha. Gaala isaa yaabbata kiiloomeetira hedduu qaxxaamuree biyya Faarisii kana seene. Wayita biyya Faarisii seenu keessummaatu dhufe jedhanii paarlaamaa mootii kana tottolchanii bareechanii keessummeessan. Abdallaan dhaabata dheerata, nama lafee qabu jedhan, qaamni isaa kun yabbuu wahiiti. Wayita ol seenuuf gadi qabu osoo hin taane boonicha imaana of ol qabee taa'e jedhan paarlaamaa. Mootichi afaan isaa ajama, Abdallaan ammoo luga Arabaa dubbata, afaan waliin dhagahan. Turjumaanatu jidduu jira, nama afaan jidduutti hiiku. Mootichi akkana jedha, maaliin deemamee inni irraa fuudhaa natti as kennaa jedhe mootichi. Abdallaan akkana jedheen, sittin kennu koottu narraa fudhadhu atumti jedhe. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka ani fuudhee harka keetitti kennu na ajajan malee nama biratti kennee namni biroo akkasitti kennu nan ajajne. Ati koottu narraa fudhadhu jedheen mootichaan. Yaa Allah, jabina iimaana isaa, ajaja nabii eeguu isaa laala. Tole jedhee mootichi irraa fudhate.
xaalayaa kana nama afaan isaa hiikutti kennee wayta qara'an jalqaba xaalayaan bismillaahi irrahmaani irrahiim min muhammadin ilaa maliki kisra. xaalayaan tun muhammad irraa deemti gara mootii kisraa. aslim taslim, islaamummaa fudhadhu nagaya baata. yoo didde gibira kafali, yoo didde jidduu keennaf jidduu kan kee sayfii malee araarri tokko hin jiru jecha xaalayaan dubbatti. mootichi kun akka malee aaree gubatee arabni xiqqaattuun jedhe anaa mootii akkamitti na tuffatan dura maa maqaa kiyya dhahuu dhabe jedheeti xaalayaa kana fuudhee ciccire. مزق الله ملكه إلى رسول صلى الله عليه وسلم. نرى باسا جدي عبد الله فودني باسا عبد الله alatti bahee waan jedhe ajaja nabii taatu geesse bakkaan gahe maal godhaas dhaabadha jedhee yaabbii isaa irratti ol bahee achii tare. mootichi wayita aaree jechoota garagaraa dubbatee lolee gadi fidaa jedhe wayita ala bahanii ilaalan Abdallaan taree jira. jala fiiganii ilaalan Abdallaan taree jira qabuu hin dandeenye. Abdallaan akka kanatti rabbi gaafa san nagaan isa galche. mootiin Faarisii kun aaree gaafa san biyyi Yaman illee isa jalatti bulti. xalayaa mootii Yamanitti barreesse. namticha Baadhaan jedhamu mootii Yamanii ka gadaasanii Fursiin jalatti bulti. xalayaatti barreesse namtichaani nabii ufiin jedhu nama lama jajjabaa itti ergii qabiinatti fidi jedhe. namni lamaa Yaman irraa ka'anii Makka dhufan. wayita Makka dhufan Qureesh in ililchite. bakin bakin ilil jette Qureesh. nabi Muhammadiin dur Laatii fi Uzzaan xiqqeessu ardha inni illee xiqqaate jedhan. nama harkaa bahuu hin dandeenyeen qabame. maarree amma inni Makkan jiru Madiinatti godaane. dhaqa Madiinaa fuudhaa jette Qureesh. namni lamaan kun Madiinaa dhaqan. wayita Madiinaa dhaqan rasuulliin ta'an itti dhaqanii nuti ergamtuu xaalayaa biyya Faaris irraa nu gahe Yaman irraa sitti dhufne. mootii Faarisiitu si barbaada ka'i nuun deemi jedha rasuulan sallallahu alaihi wasallam. mee borumtaa natti deebi'a jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam. ajaja rabbiitiin deema. in huwa illaa wahyu yuuhaa. beeksisatu rabbi biraatti baha. wayita jarri borumtaa itti deebitu kootu guyyaan keenna ardhaa nuun deemi jedhanii rasuulan sallallahu alaihi wasallam. yeroo kana ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam mootiin itti isin na yaamutti jirtan du'e jedhe rasuulli. reefkatti nan affeerina nama du'etti nan yaaminaa deema inni du'e nagaan galaa jedhe. waan dubbataa jirtu kana laalime kaleessan dhaynan jenne nutu waastinnaa siitaa namni homaa sin godhu ka'i lakki inni du'e nagaan galaa jedhe. achirraa kaanii deemanii galan Yamaniin dhaqan. mootii Yamaniitii waan jette jarritu nuti itti dhufnaan borumtaa nuti deebi'aa jedhe wayita nuti itti deebinu namtichi du'e nuun jedhe nagaan galaa nuun jedhe kanaaf biraa gallee jedhan. mootichi Yamanii waan jedhe yoo dhuguma nabi Muhammadiin kun waan dubbatu keessatti akkuma inni baanu mootichi Faarisii du'e inni nabiyyiidha itti amanna jedhe. yoo akka jedhummoo kijiba taate inni kijibaadha nama akkanumaan nabiyyummaa himatu jedhee dubbate. xaalayaan Faaris irraa dhufte maal jetti xaalayaan tun? ani ilma mootiiti. abbaan kiyya mataa dhaabee jallatee dhiiga namaa dhangalaasee nama miidhee takabburee boonee ximbaaree jennaan anummaan ufii kiyya ajjeese. akka abbaa kiyya tole jettan anallee tole jedhaa jedhee xaalayaa mootii Yamanitti barreesse. maal tole si jennaa miti dhuguma namni kun nabiyyiidha. ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah. achirra shahadaa deebi'e mootichi kun. kana ka sababa ta'e sahabticha amma dubbataa jirru Abdallah ibn Huzaafata as-Sahmii radiyallahu anhu ardaa. carraan inni mootii Faarisii wal arguu qunname kun gadaa nabii kennaa ture. carraan mootii Ruumiitii wal arguun immoo gadaa Umar ibn al-Khattaab keessa ture. gadaa Umar ibn al-Khattaab keessa ummanni Faarisiitiif ummanni Ruumii kun wal lolaa turan. ummanni Islaamaa wayita lola seenu
dura malee duuban deebi'an. Lolanii yoo injifatan nasriin galan, ajjeefamanii yoo du'an shahiidummaa argatan, dura malee duuban deeman, du'a sodaan qaban. Ummata Ruumii kana akkanatti injifataa turan. Ummanni Ruumii kun mootii isaaniitti himatan, yaa mootii kenna, ummanni kun yeroo hedduu du'an sodaatu, dura malee duuban deebi'anii nu hinjifatani akkanatti yeroo hunda maal goona jedhan. Mootichi kun waan jedhe, eega jarri du'an sodaanne fidaa jedhe qaba, jaraa natti fidaa jedheen azaba jedhe. Ummanni loltoota muslimaa kana ajjeesuu dhiisaniiti qabutti seenan, booji'utti seenan. Namoota hedduu booji'an. Namoota booji'aman san keessa wacalaa ra'sihim amiira mataa ta'ee Abdallah bin Huzaafa sahabticha amma dubbannu kana booji'an. Kuwwan taabi'a, namoota nabii ijaan hin argin. Loltoonni Ruumii kun ummata islaamaa kana booji'anii masaraa mootummaa Ruumii fidan. Wayita fidan mootichi waan jedhe, ummata kana mara kilaasii adda addatti hidhaa jedhe. Mara adda addatti hidhan. Jala deemaa waan jarri hojjattu laalaa jedhe mootichi. Jala deemanii laalutti seenan. Laalanii wayita mootitti oduu fidan, yaa mootii, ummata mara laalle, namni marti wal fakkaata, jara keessa namni tokko amala addaa qaba jedhan. Yoo jarri raftu inni hin salaata, inni hin qara'a, adda amalli isaa jedhanii mootitti himan. Namni kun eenyu beeytu? Abdallah ibn Huzaafata Sahmii. Ka ani barbaadu kanaa natti fidaa jedhe mootichi. Qabanii mootittiin dhufan. Waan jedhe mootichi Abdallaan, yaa tura, amrii tokko sirra fidaa, qeebaltaa jedhe mootichi. Mal amr, maa inni jedheen? Biyya waliin bulchina jedhe. Aangoo sii kenna, amantima irra jirtu gadi dhiisi jedheen. Yaa Allah, mokkora kun fatanaadha. Gadaa arra namni waama xiqqoof diin gurguratu. Abdallah waan jedheen beeytu, osoo mootummaa ajamaaf arabaw guutuu walitti naa kennitani diin hin gurguradhu jedhe. Islaamummaa keessaan bahu jedhe. Aga libsuu ijaa islaamummaa keessaan bahu jedhe. Duniyaa agaati barbaadde sii kenna, amantii irra jirtu gadi dhiise jedheen. Duniyaanillee mokkore. Abadan duniyaaf jedhee islaamummaan gurguradhu jedhe. Gadaa irra namni islaamummaa maallaqatti sharafe. Gadaa duniyaaf jedhee namni diin gurgurate, kabaja ofii gurgurate. Abdallaan hin dide. Hidhatti deebisaa jedhe mootichi. Yaanni wahii isaa dhufe. Gadi baasaa jedhe. Mukarratti hidha. Gama lukaatii harkatti xiyya darbaa. Haa sodaatee islaamummaa gadhiisu jedhe. Ajjeesuun barbaanne jarri mokkoruuf. Abdallaan arge moo dhagaye iyyuu hin jenne. Waa takka sodaa ittiin dhagahamne ture. Dadhabnaan gadi buusanii hidhatti deebisan. Intala Ruumiin keessatti bareeddu naa fidaa jedhe. Ta jalqaba irratti bareeddu. Ta bareedumminni isii addaa fidaa jedhe. Barbaadanii soqanii dubartii bareedumminni isii adda jedhan fidan. Mootichi waan jedhe intala tanaan, waan barbaadde natti qabadhu, waan barbaadde sii kenna. Nama sanitti ol seenii jallisi. Haa karaa keetiin islaamummaa keessaa bahu. Haa hirdhinni itti argamuu deemii jallisi jedhanii. Intalti laaftuudha jetteetti ol seente. Abdallaan aga zikrii fi qur'aanaa mataa gadi buuse ol jedhee laalle nama ol seeni. Intalti bitaa mirga marte duraa duuba deemte. Huccullee ofirraa saayixee dura deemte uma takka irraa dhabde. Har'a osoo anaafsii ta'e dubartii akkatti huccuu qullaanu dura deemtu osoo argine anaafatti gororan buusnu. Gadaan nuti jirru gadaa fitnaati. Abdallah ibn Huzaafan intala tanaaf harkan kennanne. Fedhiin isitti harkisee islaamummaan irraan hirdhanne. Intalti waa takka irraa dhabnaan huccuu fitti deebistee gadi baate. Ummanni ala dhaabbatee eega waan isiin gadi baatuun
maaltu jira jennaan namni isin itti na ergitan ol jedheetu nan laalle jette. Bineensa ta'uu fi nama ta'uu yoo ol jedhee adda nan baafanne jette. Dadhabnaan biraa deemte intalti. Mootichi ammallee yaada fide. Eega karaa intalaatiin dadhabne hin beelessina jedhe haa beela'u jedhe. Burcuqqoo xaarmuuzii farsootti qicaa dura dhaabaa kuni farsoo jedhaani. Foon karkarroo muraa itti fidaa kuni foon karkarrooti jedhaani. Mee akka nyaatu laalaa jedhe mootichi. Yaa Allah, wanni an akkanatti mokkoramaa fi jiru kun amantii tana jedhe Abdallaan. Hin beelaha jedhe beela filadha jedhe. Farsoo sanii fi foon karkarroo achumatti dhiisee beelarraa osoo akkanatti eegan guyyaan irra naannahee beelarraa kufee lafa dhahe. Wayita inni kufee lafa dhahu ajjeesuun barbaadan bishaan qulqulluu fidanii afaanitti qaban. Hin bayfate karaa maraan dadhaban. Abdallaan islaamummaa irratti jabaa ture. Tafakkartu fi amriin jedhe mootichi. Yaanni tokko naa dhufe jedhe. Zayitii gaanitti naa danfisa jedhe. Yoo zayitii wacee gara gale kana isa dhiisaa nama isa wajji jiru fidaa jedhe. Hin fidan. Isa dhiisanii nama isa wajji jiru nama tokko fuudhanii itti darban. Wayita itti darban qaamni kun foon kun lafeen adda bahe. Yaa Allah, gadaa islaamummaaf lubbuun meeqaa wareegamte. Islaamummaan akka kana turte. Uf wareegumsi islaamummaa keessatti akka kana ture. Abdallaan achi ilaale. Isallee marroon geennan qabanii bakka zayitii wacetti fidan. Fabakaa imimmaan gannaqee boohe. Warri isa qabee deemuu waan jedhe mootiin. Yaa mootii, inni boohaa jira. Imimmaan buusaa jira jedhanii mootiin. Mootichi waan jedhe kabajaan si gaafadhee didde amma zayitii wace arginaan boottaa jedheen. Laa wallaahi ani kanaaf hin boonne jedhe. Wanni na boochise osoo ruuhii 1,000 qabaadhee fuutanii tanallee itti na darbitanii tunis duutee, tunis fuutanii itti na darbitanii tunis duutee, kanas fuutanii itti na darbitanii tunis duutee taraa 1,000 du'u barbaade jedhe. Wanni na boochise ruuhii tiyyatu tokko ta'eef boo'e jedhe. Yaa Allah, boodarra mootichi waan jedheen gadi si dhiisa. Hin deemtaa biyya keetitti galta. Kallacha kiyyan dhungattaa jedheen. Bisharti jedhe. Akkanumatti lafaa ka'ee sin dhungadhu ulaagaan si dhungadha jedhe. Maali ulaagaan kee jennaan? Ana qofaa miti. Nama agoona wajji jiru kanallee wajji gadi nu dhiisuudha jedheen. Hayyee gadi sin dhiisa na dhungadhu jedheen. Oluma ka'ee Abdallaan kallacha dhungate. Dhungatee ummata isa wajji jiru fudhatee gale. Ummata qabatee biyya Madiinatti hin dhufe. Gadaan gadaa Umariiti. Seenaa kana wayita Umaritti himan. Umar lafarraa ol ka'ee haqqun على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. نما مسلمة هند الرت كلتش عبد الله دنگتون حقا. أنا تدنگتو إيغالا جدي لفرع الكاي دنگتي. أكا كان تري عبد الله الاستقامة على منهج الحق أمام الفتن. قافا مكوري تكون متي أرقامي. إسلام مرتي رقاو عبد الله الرابراني. إسلام ما فجراتشو مالكتاتي عبد الله الرابراني. Gadaa namni islaamummaa gurgurate. Gadaa namni shiliingiif sumuna islaamummaa hanqise. Duniyaaf jecha amantii dhabe. Duniyaaf jecha gurra ofii balleesse. Abdallaan akka islaamummaa eeggatan, akka amantii tanaaf jiraatan nu barsiise. Seenaa nama biraatiin aga walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.